wanta akkasitti immoo sararallee du'e waan hin beeku for sure. Amma booda Itoophiyaa keessatti wanni uummanni Oromoo hin barbaanne hojiirra oolu. Hin danda'amu. Today in Ethiopia, the power of the people 10 times greater than the power of the state. Kana beekuu qaban. Kanaaf afaan keenya quucarsuu, sabboonummaa keenya xiqqeessuu, sabboonummaan keenya gaaza keenya sabboonummaadhaan guutamnetti qawwee tokko osoo hin qabaatin warra qawwee hamma funyaanitti hidhame faranjii fi chaayinaan bira dhaabatte waggaa 4tti kan biyyaa baafne sabboonummaadhaani. Kanaaf mootummaan kunis tiyoorii hin taane bitate, tiyoorii sobaa, tiyoorii hin hojjenne bitate sabboonummaa keenya, oromummaa keenya laaffisa jee yoo deeme shofeera gommaa ofii uf jalatti ureen adda miti. Gommaa ofii uraa. Kuniif mootummaan kunis kana waan isaanitti himen isitti himaa jira beeka. Namni shofeera ta'e osoo makiinaa ofu gommaa ofii ofitti nuru taanikaa gaazii keessa jiru san ofitti nuru. Sabboonummaan Oromoo dagaaguu qaba, cimuu qaba, karaa qabatee deemuu qaba malee imaammata barnootaatiin haa taatu waan nama gaddisiisu jira bara. Biyya Oromoo keessatti miidiyaan Itoophiyaa ilaalcha farra Oromooti kan gaggeessaa jirtu. Akkasimoo akkasii miti. Televizyinii Itoophiyaa akkuma gaafa kaleessaatitti waan Oromoo xiqqeessu bifa diraamaatiin yoo barbaadan, bifa qoosaatiin, bifa xiinxalaatiin nurratti duulan. Garuu waan tokko beekuu qaban. Qilleensa Oromiyaa daayinee bilisoomsuu qofa osoo hin ta'in of duuba ilaalinaa Oromiyaan bilisoomtee jirti. Amma booda olaantummaan alagaa biyya kanatti hin deebi'u. It's not gonna happen. Kanaafi wanni godhuu qabnu, wanni deemuu qabnu anamma kutaan qabsoo amma irra jirru hin bilisoomne jedhina Oromootiyya. Bilisoomne Naqamtee keessatti naaf Baqqalaan dhufne isin duratti waan feetan gaafattanii waan feene walitti dubbachuun bilisummaadha. Namni nuu kenne hin jiru ijoollee Naqamteetti toora eegame. Garuu kam qabsoofne bilisummaa qofaaf miti. Bilisummaan waan sadi qabaachuu qabdi. Dimookiraasii qabaachuu qabdi. Mootummaa gubbaasitti ergamuun osoo hin ta'in kan isin filamtaniin buluu jechuu dimookiraasii tokko. Lammaffaa nagaa qabaachuu qabdan. Kiiloomeetira 20 irratti ajjeefamuun hafee nagaan baatanii galuu. Sadi lafa magariisaa kana laaltanii hawwoo osoo hin taane misoomsattanii hiyyummaa keessaa ba'uu qabna. Kanaaf wanni sadeen kun barbaachisaadha. These are inseparable. Bilisummaan nagaa hin qabne, bilisummaan dimookiraasii hin qabne, bilisummaan misooma hin qabne, bilisummaa miti kijiba. Dhugaadha. Bilisummaa guutuu qabna hin qabnu. Sirna gabroomsaa garuu ofirraa kuffifnee jirra. Nutti illee hin deebi'u. Chaalenjiin jenereeshinii kanaa chaalenjiin keenya buleeyyan tiyya. Keenya sirna wayyaanee sirna abbaa irree diiguu akka dandeenyu agarsiifneerra. Ammallee abbaa irree ta'uun barbaada ka jedhu funyaan isaa qabnee lafatti darbina. Hin danda'amu. But our challenging keenya bilisummaa tana lafa qabsiisu, tasgabbii mirkaneessinee mootummaa of hin filannetti buluu cehu, san booda sammuu Rabbiin nuu kenne, qabeenya Rabbiin nuu kenne, itti ijjannee baranne biyya tana misoomsuudha.